Ema adda dalagaa har'aa fuula keenyaaf jechuudha. Akkasumallee kollaajina kan garaatti dhuydaan garaa keessaniifillee gaarii isaanii fuula keessaniifillee gaarii juusichi akkamitti dalagaa warri naan jettan gara xumurarra viidiyoo aga xumuraa laalaatiin harkattu. Amma garuu ani juusii jalqaba dalagee faayidaa isaa waliin waa hunda isaa dubbadheera. Kaataa fuula keessanitti qabattan waa laaqachuu qofa osoo hin tahiin garaa keessaniif waan isin fayyadamuu qabdan dalageera. San irraa fayyadamtan gara xumuraa daqiiqaa 5 booda jira suni kan garaatti dhuydan jechuudha. Amma kireema fuulaatiin dalagaa. Kireema fuulaa kireema ajaa'ibaatiin isinii dalagaa. Kana waan kana akkamitti dalagamaa dalageera already guutuu viidiyoo isaa injira laala. Amma garuu ani kanarraa hin kireema fuulaa dalaguu deema. Kanatti tana takka mul'atan koorn filoorii jechuudha. Starchii boqqolloodha. Godhee ለትንሽው ከዛን ታሪያችሁ እንዴት እንደሚያምርና አናም ኤሌ ደለጉ ደማራ ሳቲ ከነቹ ፈላና ተከቲነቀ ኤሌ ደለጉ ደማራ ያው ኤሌ ኤሌክትሪክ አጥንት ችግር የለው ፉለኪ ያከና ወኒ እንጀን ከፉ ኤሌና ኤሌክትሪካ በዛይና ማርኬቲንግ ቤተኒ ለዛ ነው የምቀባው ፉለኪ የት كان يسوي والله كريمة كان أرجيته بيته واو أرسل نشته ذا بارجو قبله على قبله الذي እንዴ ባይቹ ካወላ ካና ከሚት ደለገ አስመራ አርገተኒ ጁሲዳ እንዱገማ ኮላጅን ፋይዳ ሁላምቀው ይሄነት ነው ያው ክላሲካሊ ብራቫ የደሙ ረከማ ማነ ከሳ ፈየደሙ የጀሌት እገፈዳው ከሰገደ ስካርቢንግ የሰበው ሞኬሽን ጡራ አበረ እሰነም ወለሻው ሰው የካን ዲበዶ ጡራ ኢኮኖሚ ለኝቹ ደግሞ አንጁማ ሰራቱን ቀፍ እንዲ ነው ማለት ነው ዳን ኤሌ ደለጉ ደማራ ይሄን እንጀራ እንከስ بدنا دلقوا إلى دلقوا بدنا كفولة كيانا نار كيف نفيونا داي في سيسيس لاني بدأم تمشتونيال الحمد لله ونين عندي بدوتين واناتها ناتا يلي يركوني ماشي اللي فايدة ماتي فلينو ما كريمة كنا يرو غرا على باوف دينتان Makanya belashi asirra diddiimaa isin godhu fayyadamtanii mi'aan akkana fayyadamaati gubbaan kireema biraa itti dibattan sirreeffadhaan osoo manaan bahin daqiiqaa 10 dura waan akkana fayyadama garuu boqqolloo itti makee kana caala kireema awwalaa sanaan akkamitti dalagee dalagaa dhalaala awwal isarraa kireema كانوا الجسم سيبدارفيس يقول كاميرا تشكاسو يجو لايتي نورمالي أكنا جربي فينيشا كان بزين تنادالو ولا
fakkiitti jedhu barbaadeera gadana bareedu akka malee bareedu barbaada. Sanii fi nuuf qaqqabu jira. Isinillee irraa fayyadama. Kana fakkaataa eelee aga dalagee irraa bootti akkanattiin eelee dalagaa jechuudha. Karaa fi harka kiyya dibadhaa akkanatti. Mama ye qoy siin furadha. Istishalla qoy siin furadha qoy lahee. Tastaa jechuudha harka kiyya. Dalaguu dhabuu osoo hin ta'iin eega dalagne booda harka keenya qabachuutu harka namaa bareechisa. Malee waa dalaguu dhabuu miti wanni harka namaa bareechisu. Indiinoo maasna. Harka ammuma ofirraa dhiqadha. Sarfii uumamiti. Haala kananii daqiiqaa muraasa booda dhiqadhaa isaan fakkiitti jedhaa jechuudha eelee eega dalagee booda. Isillee irraa fayyadama juusichallee fayyadama. Yoo juusu seeraan hin daafin garuu kun kireem namaa isin hin godhu. Juusicha daakaatii dhugaa almost waliigal daqiiqaa 14 akkasuma fakkaata. Fuulli keenya akka dafee nama dulloome nuun fakkaanneef qodaan daa'imummaa akka nu turuuf waan nu dibannu caalaa wanni nu nyaannu fi dhuynu hedduu murteessaadha. Asiin dura waa'ee fuula keessanii akkamitti akka laallattan isinii himee ture. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Har'a viidiyoo kana keessatti waan nyaannuu fi dhuynu keessatti waan fuula keenyaaf faayidaa guddaa qaburraa dubbachuu barbaada. Innillee maalidha yoo naan jettanii asiin dura fuula keessan akkamitti akka mana yaalaa dhayxanii gosa fuula keessanii laallattanii fi maal akka isin fayyaduu fi miidhaa sadarkaa fuulli keessan irra gahe akka isiniif himan isinii himee ture. San keessaa doktortitti wanni sirrii na gorsite keessaa tokko yoo jiraate waa'ee kollaajina yookiin immoo waan sibii fuulli keenya irraa ijaaramu kana waan kollaajina jedhamutu jira. Isa ammoo supplementii yookiin bifa kiniiniitillee ni kennama. Garuu bifa kiniiniitiin caalaa yaa wanni martinuu yoo warshaa seene side effectii mataa isaa ta'e qaba waan ta'eef jechuudha. Bifa nyaataatiin nyaatota kollaajinaan miidhaganii kollaajina sirriitti qaban duusiilee baratamaan ta'in kan fayyadamuu qabnu jira ganama. Fakkeenyaaf namni tokko umrii waggaa 23 yookiin 4 ta'ee qodaa umrii waggaa 35 qabatee deemuu danda'a. Achi keessa kan laallamu qodaan keenya yookiin fuulli keenya kana hangam takka aduun miidhamee jira. Hangam takka dandamannaa aduu qabaa, hangam takka bishaan qabaa, kollaajinni isaa hoo ammallee tashabashab yookiin akkana mashabshab waan jedhan susunturra hangam susunturra heera. Hangam qaawwi isaa immoo hangam cufame hangam tubanaadha. Spooriin yookiin wanni dibanne tokko akka nu fayyaduuf jechuudha. Keessaa spooriin fuula keenya yookiin qodaan kun fuulli keenya wanni nu dibannu kireemonni yoo daffanee jedhe homaa yoo dibannellee nu fayyadu. Kanaaf kireema hedduu yeroo awwalaa wayita dibanne nu fayyade eegas achi booda wanni inni hin argisiisne jechuudha. Karaa biraatiin akkuma bobba'an lamaan sagaraa yookiin waan biraa gara alaatti ittiin bilisa nurraa godhu qodaan keenyallee karaa xuraa'aan gara alaa ittiin ba'u keessaa isa tokkodha. Ilmi namaa karaa sadiin xuraa'aa qaama isaa keessa jiru gara alaatti bobbaasa. Isa lamaan hin beeytanii kun immoo dayfaan. Dayfi immoo kan bahu fakkeenyaaf booyyee wanni nyaatimna jedhameef booyyeen kun shamaa yookiin waan wanni hin jennedha. Kana maali hargamsuu yookiin hin dayfu booyyee. Booyyee waan hin dayfineefi kanaaf hin nyaataminaa jedhama. Maaliif xuriin sun isa keessatti gadi hafa madda dhukkuboota hedduutu jechuudha. Warri YouTube kiyyaaf haaraa taatan subscribe naa godhaa. Warri immoo maatii taatanii like godhaa namoota hedduu bira akka ga'u. Har'a waan ajaa'ibaa isiniin eeyne juusa isiniin eeyneen dalaga. Maaliif kollaajinaan hedduu kan miidhageedha nyaatonni kun jechuudha. Obviously beekamaadha. Kollaajin supplement jettanii yookiin immoo nyaatota kollaajinaan miidhagan jettanii yoo isin kan gaafattan taate gabaabumatti isinii fida. Tokkoffaa irratti baaqula.
yookiin baaqula kosii irratti ganda keessan hunda isinuu martuu akka beektanitti ganda keenya hunda biqilu san kollaajinaan hedduu miidhagaa fi balalsagaa fi akkasumallee fuula keenyaaf immoo baay'ee murteessaadha. Akkasuma qaamuma keenyaaf hedduu baay'ee murteessaadha. Inni biraa immoo kaarotiidha. Kaarotiileen akkasuma inni kun immoo dinnichaadha. Kaarotiileen akkasuma qayisirii dinnicha ammallee goommana keessaallee fosoliyaa yoo argamee jedhee goommana gosa hedduu jira. Goommana raafuu kan jennutu jira, qosxaa kan jennu jira, goommana maramaa kan jennu jira. Hundi isaatuufuu faayidaa ilma namaatiif hedduu murteessaadha. Akka isin ajaa'ibu biyyoota gurguddatan keessatti ataakiltiilee akkanaa kana fayyadamu. Nuti immoo biyyoota hin guddatin waan taateef sapplimentii yookiin kiniina garaagaraa fayyadamu. Kiniinni baay'isalf miidhaalee gurguddaa qabaachuu danda'a. Garaacha irratti haa ta'u, eega aktiif ta'e haa ta'u, ammallee immiyuun siistemii keenya dipendentii godhu yookiin hirkataa jechuudha. Bakka waan wayii aktiif akka isa godhu fedha jechuudha. Naachuraalii fuula keenyaa fi qaamota keenya miiraa kan biraatiif illee faayidaa kan qabu waan orgaanikarraa argannu kana jechuudha. Karaa biraatiin immoo garaagarummaan nyaatota biraatii fi waan akka pirootiina, kollaajinaa kana fakkeenyaaf har'a yoo fayyadame kun har'umaaf nu fayyada borullee dirqama kan akkasii argachuu qaba jechuudha. Namni tokko burtukaana firee takka zalaalaadhaan guyyaa 10 nyaatutu irraa isa faayidaa qaba. Guyyaa takka burtukaana tokko guutuu nyaachuudha jechuudha. Fakkeenyaaf zalaalaa burtukaana zalaalaa takkaas yoo nyaatte vaayitaamin C ni argatta. 10 yoo nyaatte kun fincaanii jijjiirama malee faayidaa biraan qabu jechuudha. Kana amma wanti isaa baay'ee xiqqaadha garuu jiruu ilma namaatiif murteessaadha. Mi'aarra waan isin ajaa'ibu juusaa isiniin eenyu wayiitiin isinii dalagaa. Kan ammoo irraa fayyadaman mana keessanitti sooqiddollee osoo ittiin godhin bishaaniin kan waliin danfisee jechuudha. Qayisirii, baaqulaa fi dinnicha waliin daakaa jechuudha. Aannan itti godhe ilaaltan. Waliin danfisee sooqiddatti hin goone waan akka illee itti hin goone. Already maaliif dheedhiin isaa gaarii miti. Okay, ni mul'ata jedhee ni yaada. Already danfifamee qophaa'aadha. Yaa'u asitti danfisuudhaan ganaa intin maallaqa akka biizii wal godhuu ta'a malee kana ciranii simbiratti danfisuun baay'ee salphaadha. Isinii jechuudha. Okay. Kamalee furdateera soo aanan qaba aanan itti dabalaa jechuudha. Yaa aanan orgaanika qaba warri aanan orgaanika hin qabne baxabatanii jechuudha. Daa'imman keenyaaf illee nyaanni kun nyaata baay'ee murteessaa ta'edha. ምክንያቱም ኦርጋኒክ አባዬ እንትን ያለ ስለሆነ ሚቆይ እሺን ከሰሳ ሰነታ ሙሉሱት ያቸው ጠለት ምሻው አስመሻው ሰነታ ሙሉሱት
akkanaan dhuydanii jechuudha. Iheen ልጁስ ሻት ጎተና ነው መገራ ቁላቴን ዱጋ ከና በጣም አሪፍ ነው። ፉለ ኬና ፈየመ ኬና ፎቱ ጋሪዳ ያው ቦፍኒ አባቱፍ ማረጀቴ ጅሩን ዱንያቱን ቀባብዱ ዳጋ ጅራታሙን ቤከሙ አጋ ጅራታሙ ፈየ ቀቤሱማ ነማ ድርቀማ ሰዋን አከና ከና ገነመ ገነመ ፈየደማ አሁን ይሄ በጣም ቀላል ነው። ያኔ ሶቅዳ ፊ ብሻን ሶቅዳ ላይ ትንጎነ ሶሪ ብሻኒ ካሮቲ ድንቻ ደባቁል ቀይስሪ ወሊት ኮላጅን ነው በቃ ነፉለ ኪያን ዱጋ ያቹ በርባዴለ ከነማን ዲበዳራ ፉለለ ወድበቹ በርባዴ ከነማ ዲበዳ ዱጌቹ ካራ ፈሳኒ ምናምን አረተፈ ያው አደርገዋለሁ ከዲበዱዋን ቤኩ ፊኒሲኒ ሂማ ፉለ ሰቹማ ዲበተኒ ገራትለ ገዱ ይደኒ እቹ ኮንጋ ጋራ ሲኒ ቁልቁለሳ ኮላጅን ፉለ ከሰኒ ሲኒ ስረይሳ ከፉላ አሞ ፉለ ከሰን ጉባራ ሲኒ ቶልቻ ያው ራፈ የደማ አነም ቪዲዮ ካና ደላጉ ፎጀስ ቁልቁልና ቪዲዮን ኪያ ካን ቀምነን ቤጋ ጋሩ ሲን ፈያዳ